Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechuun barbaada. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Kuni YouTube chaanaalee jireenya guutuuti. Sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeessu ani Luba Eliyaas Addunyaa yommuu ta'u, yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. YouTube chaanaalee keenya subscribe gochuudhaan akka isin maatii taatan isin jajjabeessuun barbaada. Karaa YouTube chaanaalee keenya sagantaawwan barsiisoo ta'anii fi jireenya namaa eebbisan garagaraa isiniif qabannee dhiyaanna. Keessumatti immoo yeroo ammaa kana baay'ee barbaachisaa kan ta'e jireenya gaa'elaaf dursa kennuudhaan dhimma gaa'elaa irratti mata dureewwan adda addaa isiniif qabadhee dhiyaachaa jira jechuudha. Guyyaa har'aas mata duree kana keessaa otoo hin bahiin waa'ee gaa'elaa wajjin kan wal qabatu gaaffii isin biraa dhaggeeffattoota daawwattoota biraa naaf dhiyaate baay'eetu jira. Isaan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf gaaffii isin gaafattan keessaa tokkotti deebii kan kenninu ta'a jechaadha. Gaaffiin kun gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kana gaaffii namoota baay'eetis immoo jechuudha. Namni gaaffii irraa baay'ee barata. Nama gaaffii kana gaafate baay'ee galatoom jechuun barbaada. Baay'een keessan irraa akka barattanis immoo abdii guddaan qaba. Hamma dhumaatti na wajjin turuudhaan hubannaa isaa guutuu argadhaan isiniin jechuu barbaada. Gaaffiin kun maal kan jedhudha? Dargaggeessi tokko kaadhima isaa bira yoo ga'e dhiisuu baatee isheedhuma yoo fuudhe cubbuu qabaayi kan jedhudha. Gaaffii kanatu gaafatan. Namni gaafate kun gama dargaggeessaa bu'uudhaanidha kan inni gaaffii isaa dhiyeesse. Jaalateeraa, gaafateeraa, kaadhimmateeraa, garuu guyyaan gaa'ela isaanii otoo hin gahin dura waan duraan durseetu fedhii foonii raawwate. Kanaaf yoo ishuma fuudhee cubbuu qabaayi dogoggora qabaa kan jedhu gaaffii akkasiiti jechuudha. Gaaffii baay'ee gaariidha. Yommuu gaaffii kana laallu gaaffiin kun walqunnamtii saalaa gaa'ela dura raawwatame wajjin kan wal qabatudha jechaadha. Duraan dursa gaa'ela dura walqunnamtii saalaa raawwatame wajjiniin wal qabata. Egaa gaaffii kana kallattiidhaan cubbuudha moo cubbuu miti jennee kallattiitiin dubbachuu bira otoo hin gahin fuuldura haalonni nuti dursinee ilaaluu qabnu jira jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa haalota nuti dursinee ilaaluu qabnu jira jechuudha. Naannoo kana wajjin kan wal qabatu. Mee qabxiiwwan gurguddaa sadii kaasuun barbaada. Inni jalqabaa cubbuu kan jedhu hiikumti isaa maalidha? Cubbuun maali isa jedhu gaaffii kana keessatti otoo deebisnee baay'ee gaariidha. Hiika cubbuu otoo barree, cubbuun maal akka ta'e otoo barree. Lammaffaan immoo yoo kaadhimmatanis ta'e yoo hin kaadhimmatiin walqunnamtiin saalaa gaa'ela duraa akkamittiin ilaalama isa jedhu isa kanas immoo adda baafnee beekuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti dargaggoonni dogoggora akkasii keessatti kufan maal ta'u maal gochuutu isaan irraa eegama isa jedhu kutaawwa kana keessatti ilaallaa jechuudha. Isa jalqabaarraa yommuu kaanu cubbuun maali isa jedhuu fi hiikni cubbuu maal isa jedhu kana macaafni qulqulluu huma isaatii deebii qaba. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa yommuu dubbisnu sagalee Waaqayyoo maal jedha? Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee jiraata. Cubbuunis immoo seera malee jiraachuudha. Cubbuun seera malee jiraachuudha. Namni cubbuu hojjetu hundumtuu seera malee jiraata. Hiikni cubbuu seera malee jiraachuudha. Egaa Waaqayyo immoo waan hundumaafuu seera qabaa jechaadha. Uumaan waan hundumaa gaafa uume seera mataa isaa danda'e wajjiniin uumeera jechaadha. Kanaaf Waaqayyo waaqa seera qabeessadha. Seerri Waaqayyo gaa'ela ilaalchisee kenne baay'ee murteessaadha. Kana keessatti ilaaluun. Waaqayyo maal kenne? Seera gaa'elaa kana gaa'ela yommuu uume Waaqayyo seera gaa'elaatii fi maal kaa'e maal kenne jennee isa kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Isa kana iddoo lamatti gargar qoonnee akka ilaalluun barbaada. Inni jalqaba uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti jalqaba Waaqayyo Addaamii fi Hewaaniin nama uume dhiiraaf dubartii uume gaa'elaan yommuu isaan eebbisu akkas jedhee afaan isaatiin dubbate. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irraa. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaattis hin maxxana, isaan lachuus foon tokko hin ta'u jedhe. Qajeelfamni Waaqayyo jalqaba kaa'e isa kanadha. Dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa dhiisa, haadha manaa isaatti hin maxxana, isaan lachuus immoo maal ta'u? Foon tokko ta'u jedhe. Kanaaf asirratti duraa duubni kaa'amee jira jechuudha. Duraa duubni kaa'amee jira. Duraa duubni kaa'ame kun duraa duuba sadii. Tokkoffaan dhiisuudha. Dhiisuudha. Abbaa isaa fi haadha isaa dhiisuu. Living kan jedhu. Duraan dursa isa kanatu barbaachisa. Dhiisuu kan jedhu kana yommuu laallu jijjiirama hawaasummaa fi miiraatiin akkuma kana walitti dhufeenya caalu cimsuudhaaf hariiroo isa duraa sana laaffisuu kan jedhu wajjiniin kan wal qabatu ta'a jechaadha.
Egaa dargaggeessi tokko abbaa isaa fi haadha wajjiniin jalqaba gara gaa'elaatti otoo hin seeniin waa'ee gaa'elaa otoo yaadiin dura akkaataa jireenyaa kan mataa isaa danda'e qaba. Hariiroo baay'ee cimaaf murteessaa ta'e maatii isaa irratti kan hundaa'u qaba jechaadha. Haa ta'u malee gaa'ela yommuu yaadu dargaggeessi tokko isa sana dhiisee amma hariiroo isa sanarra caalu waan cimaa tokko hundeessuudhaaf yaada isaa jireenya isaa qopheessuu fi murtee gochuutu isa barbaachisa jechaadha. Kanaaf dhiisuu jechuun isa kana. Hirkattummaa duraa yaada duraa irraa bahee of danda'ee hariiroo cimaa ta'e tokko dhaabuudhaaf yookaan immoo gaggeessuudhaaf of qopheessuu jechaadha. Dhiisuu gaafa jennu. Inni lammaffaan maal ta'a itti maxxanuu kan jedhudha. Itti maxxanuu jechuun maal jechuudha jennee gaafa laallu itti maxxanuu cleaving kan jennu afaan Ingiliffaan maal jechuudha of kennuu amanamummaa fi walitti dhufeenya cimaa uumuu jechuudha. Of kennuu nama jaalate sanaaf haadha manaa godhatee kan kaadhimmate sanaaf isheenis abbaa manaa godhattee kan kaadhimmatte sanaaf caalmaatti maal gochuudha of kennuu amanamummaa fi walitti dhufeenya cimaa ta'e uumuu jechuudha. Cleaving jechuun baay'ee walitti dhiyaachuu jechaadha. Walitti qabachuu jechaadha. Sirriitti walitti dhiyaachuu jechaadha. Kanaaf maal argisiisa baay'ee itti maxxanuu argisiisa jechaadha. Amanamummaa walitti dhufeenya baay'ee cimaa ta'e uumuu jechuudha. Akkaataa gargar ba'uu hin dandeenyee fi dhaabbataa ta'een kakuudhaan walitti maxxanuu jechaadha. Kakuudhaan dhumarratti kan walitti isaan maxxansu kan tokko isaan taasisu kakuudha. Abbaa isaa fi haadha isaa erga dhiise haadha manaa isaatti erga maxxane walitti maxxanuun sun kan inni ittiin approovii ta'u inni dhumaa maal inni kakuudha. Gaa'elli kakuudhaan ijaarama waan ta'eef jechaadha. Inni sadaffaan sadarkaan sadaffaa maalidha? Foon tokko ta'uudha. Foon tokko ta'uu jechuun maal jechuudha? Saal-quunnamtii dabalatee yaadaan, hafuuraan, qaamaan tokkummaa hunda galeessa ta'e uumuu jechuudha. Egaa edda tokko ta'uu jechuun waan bal'aa of keessaa qabata. Saal-quunnamtii saalaas hin dabalataa jechuudha. Kanaaf egaa saal-quunnamtiin bu'aa guutummaa guutuutti yaadaan, hafuuraan, qaamaaf miiraan tokko ta'uu ta'ee dhumarratti kan dhufu malee gaa'ela dura kan jalqabu miti jechaadha. Adeemsa gaa'elaa seera gaa'elaa keessatti. Gaa'elli seera qaba jenneerraa cubbuun immoo seera malee jiraachuudha jenneerraa seera gaa'elaa kana sirriitti beekuun egaa cubbuutti akka nuti hin seennee fi baay'ee eegduu nu ta'a jechaadha. Kanaaf egaa walqunnamtiin saalaa foon tokko ta'uun kan inni dhufu adeemsa kana keessa erga darbanii erga abbaa ofii fi haadha ofii dhiisanii haadha manaa ofiitti erga maxxananii abbaa manaa ofiitti erga maxxananii sana booddee immoo foon tokko ta'uun kakuu gaa'elaa booddee kan raawwatamu malee sana dura kan ta'u otoo hin taane dhumarratti kan inni dhufu jechaadha. Kanaaf akkasuma foon tokko ta'uu jechuun maal jechuudha? Haala matumaa gargar cituu hin dandeenyee fi itti fufinsa qabuun jiraachuu jechuudha. Foon tokko ta'anii gargar ba'uun hin jiru. Itti fufinsa kan qabuun waliin jireenya tokko gaggeessu jechaadha. Kanaaf egaa inni kun isa barbaachisaa fi isa duraa yommuu ta'u dabalataan ammas sirna gaa'elaa wajjin wal qabatee Waaqayyo abboomiin inni kaa'e maa inni seera boqonnaa 20 lakkoofsa 14 irraa gaafa dubbisnu seerri inni lammaffaan Waaqayyo kennee hin ejjiin kan jedhudha. Hin ejjiin. Kana jechuun maal jechuudha? Ejja kan jedhu kana bakka lama gurguddaatti qoonnee ilaalla. Abboommi Waaqayyoo kurnan keessaa tokko maal inni seera Waaqayyoo keessaa hin ejjiin kan jedhudha. Hin ejjiin kan jedhu abboommiidha. Abboommiin kun iddoo lamatti gargar qoodama. Inni tokkoffaan adaltarii kan jennu afaan Ingiliffaan gaa'ela keessatti kan godhamu jechaadha. Gaa'ela keessatti. Kana jechuun otoo haadha manaa qabu abbaan manaa tokko haadha manaa nama biraa yommuu barbaadu haati manaa tokkos immoo otoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa nama biraa yommuu barbaaddu inni kun ejja jedhama jechuudha. Inni lammaffaan immoo fornication kan jedhamu yookaan immoo halalummaa kan jedhamu warra gaa'elatti hin seenne gidduutti kan gaggeeffamu walqunnamtii saalaati jechaadha. Warra gaa'ela hin dhaabbanne dargaggoota gidduutti kan gaggeeffamu jechaadha. Halalummaa jedhama, fornication jedhama. Isaan kun lamaan saayyuu cubbuu akka isaan ta'anii sagalee Waaqayyoon dubbata. Egaa fornication kan jennu kun dargaggoota gidduutti gaggeeffama kan wal kaadhimmatan isaa ta'u kan wal hin kaadhimmatiin isaa ta'u walumaa galatti saal-quunnamtiin gaa'ela dura gaggeeffamu halalummaa jedhama. Inni kun cubbuu akka ta'e sagalee Waaqayyo dubbata. Lamaan isaaniiyyuu isaan kun cubbuudha jechaadha. Kana ilaalchisee macaafni qulqulluun maal jedha? Hammina cubbuuwwan kanaallee yommuu dubbatu Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa maal jedha? Gaa'elli hundumaa duratti ulfina qabeessa haa ta'u ciisichi gaa'elaas hin xureeffamiin Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira jedha. Halalee ejjitu lamaan isaaniitti faraduuf jira jechaadha. Warra gaa'ela dura saal-quunnamtii raawwatanis warra gaa'ela keessatti gaa'ela isaaniif amanamuu dhiisanii iddoo kan biraa adeemanii ejjan cubbuu hojjetan irratti Waaqayyo lamaan isaaniitti maal gochuuf jira? Faraduuf jira jedha. Cubbuu gara firdiitti nama geessudha jechaadha. Wanti kun baay'ee hamaadha.
Kan biraa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga lakkoofsa 8tti gaafa dubbistanii sagalee Waaqayyo akkas jedha. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qullaa'ummaatti akka jiraattan isinirraa hin fedha. Dhiirri adduma addaan haadha manaa qabaatee qullaa'ummaa fi ulfinatti dhagnasaa eeggachuu haa beeku. Maal jechuudha? Halalummaa irraa fagaattanii qullaa'ummaatti akka jiraattan isinirraa fedha Waaqayyo. Kanaafiyyuu dhiirri maaliin ofaa eegu jedha? Haadha manaa haa qabaatu. Haadha manaa qabaatee dhagnasaa maalitti haa eeggatu? Qulqullinatti haa eeggatu. Kana jechuun gaa'ela keessatti walitti dhufeenyi qulqullaa'aadha jechaadha. Gaa'elli qullaa'aadha, ciisichi isaas immoo hin xureeffamin kan jedhu sagalee Waaqayyo keessa kaa'amee waan jiruuf Waaqayyo jalqabatti eebbisee waan jiruuf jechaadha. Itti fufee yoo dubbistan kutaa kana xuraa'ummaatti otoo hin ta'in qullaa'ummaatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu waame. Egaa namni gorsa kana tuffatu Waaqayyoon isaa hafuura isaa qulqulluu isiniif kennu tuffata malee nama tuffata miti. Kun qajeelfama Waaqayyo kaa'e, seera Waaqayyo kaa'edha jechaadha. Egaa cubbuudha moo cubbuu miti seedhu kana asumarraa kaatanii tilmaamuun isin rakkisu. Waaqayyo maal barbaada? Qullaa'ummaatti akka nuti jiraannu barbaada. Kanaafis nu waame jechaadha. Kanaafis nu waame. Yoo qajeelfamaaf gorsa Waaqayyo kana kan tuffannu ta'e nama tuffannu otoo hin ta'in Waaqayyo mataasaa akka tuffannu sagalee Waaqayyo lafa kaa'a. Kan biraani itti fufee Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa gaafa dubbistanii waa'ee ejjaaf halalummaa kana sagalee Waaqayyo akkas jedha. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosii fi mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa jedha. Namni halaleen fedhii akkasii keessatti namni kufe halalummaa akkasii kana keessatti namni kufe mootummaa Waaqayyootti matumaa galuu hin danda'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 hanga 10tti akkas jedha. Egaa warri jal'oonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle hin beektaniire, hin gowwoominaa. Warri halaleen, warri Waaqayyoon tolfama waaqessan, warri ejjan, warri gadhaan, warri nama gadhoomsanis, warri hatan, warri sassatan, warri mancaan, warri machaa'an, warri maqaa nama balleessan, warri nama saamanis mootummaa Waaqayyootti hin galan. Isaan kun hundumtuu cubbuuwwan mootummaa Waaqayyoo nama dhowwatani. Isaan kana keessaa tokko maal inni? Halalummaa. Akkuma kana ejja jechaadha. Halalummaa jechuun akkuma jalqaba ibsuuf yaale walqunnamtii saalaa gaa'ela dura raawwatamu jechuudha. Ejji halalummaan warri waan akkasii keessatti bobba'an mootummaa Waaqayyootti matumaa galuu hin danda'ani. Isaan kun lamaan cubbuu waan ta'aniif jechaadha. Erga isa kana ilaalle haa ta'u malee namni cubbuu kanatti kufee akkamaa ta'u. Dargaggoonni cubbuu kanatti kufanii akkamaa ta'ani kan jedhu gaaffii namni kun gaafate kallattiitiin amma tuquun barbaada jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni hin kufa cubbuuf karaa adda addaa cubbuun hojjenna. Akkamittiin ilaalama dhimmi kun kan jedhu yommuu laallu akkaataa itti cubbuu warri kaan ilaalamaniin alatti Waaqayyo akkaataa biraatiin akkaataa itti ilaalu kan biraan qabu. Egaa cubbuun maal jenneerraa seerara daddarbuudha jenneerraa. Kanaaf cubbuuwwan kan biraanis jiru. Seerri Waaqayyoo 10, abboommi Waaqayyoo 10. Abboommi Waaqayyoo 10 kanarra namni darbee cubbuu hojjete. By the way, namni abboommi kana keessaa tokko yoo cabse akka waan hunduma isaa cabsetti yakki itti muramaa jedha macaafni qulqulluun. Garuu Waaqayyo isa kan akkamittiin ilaala kan jedhu yommuu laalle Waaqayyo nuti amannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa araara qabeessadha. Waaqayyo Waaqa cubbuu namaa dhiisudha. Namni gara isaatti yoo deebi'ee yaada garaa isaa yoo geeddarate cubbuu isaa yoo himateef yoo dhiise Waaqayyo in araaramaa araara hin kenna jechaadha. Kana eessaa argannaa? Kutaa kitaaba qulqulluu keenya keessaa fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Namni irra daddarbaasaa dhokfatu hin hiiku. Namni irra daddarbaasaa himatu kan dhiisus garuu araara argata jedha. Irra daddarbaasaa kan dhokfatu kana jechuun kan yaada garaa isaa hin geeddaranne cubbuu isaa kan hin himanne maal gochuu hin danda'u? Araara argachuu hin danda'u. Dhiifama argachuu hin danda'u. Kan dhokfatu hin hiiku jechuun araaraan argatu jechuudha. Namni irra daddarbaasaa himatuu fi kan dhiisu garuu araara argata. Kanaaf Waaqayyo cubbuu kam keessaa yoo ba'uudhaaf maal barbaada? Yaada garaa geeddarachuu barbaada jechuudha. Confess cubbuu keenya himachuu barbaada jechuudha. Eenyutti mannaa? Waaqayyotti manna. Waaqayyotti manna. Cubbuu karaa lamaan himachuun hin danda'ama. Cubbuu ifatti kan namoonni kan beekan cubbuu namoota kan biraatiin beekamu yakka namoota kan biraa irratti hojjenne yoo ta'e namoota duratti namoota yakkine san irratti cubbuu keenya himachuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee kan unuuf Waaqayyo gidduu yoo ta'e garuu Waaqayyotti himachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf cubbuu sana himachuudha. Himachuu qofa immoo otoo hin taane dhiisuudha jedha. Wanta sanarraa deebi'u jechuudha. Yaada garaa geeddarachuu jechuun by the way isa duraan yaadaa turan isa duraa hojjechaa turan irraa dhiisanii karaa kan biraa qabachuu jechaadha. Kanaaf himachuu akkuma kana dhiisu wanta sana dhaabu gargar kutuu jechaadha. Karaa hin baafne wanta cubbuu ta'e sana
dhiisuu jechuudha. Kan biraani tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 yommuu dubbistanii sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Yaa ijoollee koo akkasiin cubbuun hojjenneef kana isiniifan caafa. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabatu abbaa biraa qabna. Innis Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha. Inni furee cubbuu keenyaati. Cubbuu keenya duwwaafis miti cubbuu guutummaa biyya lafaatiif malee jedha. Galanni isaaf haa ta'u waaqni nuti amanne waaqa cubbuu nama hundumaaf dhaabatee jirudha jechaadha. Gatii cubbuu hundumaa kan kaffale gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Akka cubbuun hojjenne kana isiniif nan caafa jedha. Cubbuu hojjechuu baanne gaariidha. Yoo cubbuutti kufne garuu nama nuuf dhaabatu abbaa biraa qabna inni immoo Yesuus. Inni cubbuu keenyaaf har'as dhaabatee jira waan ta'eef cubbuu keenya kana yoo isatti manne amanamaaf qajeelaa waan ta'eef inni nuuf dhiisaa jedha. Kanaaf cubbuu keenya Waaqayyotti mannuu fi Waaqayyotti machuu fi isarraa araara argachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Dhumarratti seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti maal jedha? Jarreen kun namni tokko dubartii tokko kan immoo shamarran tokko kan gaa'elan dhaabbanne bira yoo ga'e jedha. Dargaggeessi tokko maal gochuu qaba? Kallattiidhaan namni durba hin kaadhimmatamin tokko sossobatee yoo wajjin ciise qaraxa ishee baasee haa fuudhu jedha. Namichumti wajjin ciisee fi namni xuraa'ummaa itti ishee gashe suni maal gochuu qabaa? Fuudhuu qabaa jedha. Nama kan biraatu hin taane namuma sanatti haa heerumtu jedha. Keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 28-29 irraa namni tokko durba hin kaadhimmatamin tokko argee qabee wajjin yoo ciise isaan lachuu yoo argamani namichi ishee wajjin ciise sun waan ishee leeyyaasiseef abbaa intalittiitiif meetii seqelii 50 miijanu haa kennu. Isheenis haadha manaas haa taatu inni immoo bara jireenya isaa guutuu ishee gad hin dhiisine jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Jarreen kun dogoggora akkasii keessatti kan kufan yoo jiraatan dargaggoonni maal gochuutu barbaachisaa? Waliin gaa'ela dhaabbachuutu barbaachisaadha. Namumti qullaa'ummaa dubartittii sana balleesse maal gochuu qaba? Innumti ishee fuudhuu qabaa jedha. Isaan wal wajjinaa jiraatanii jedha. Qooda kana garuu adabbii barbaachisaa ta'e haa baasu jedha. Kuni seera Israa'elootaaf yeroo sana kenname keessatti maal jedha? Gatiidhaan kaa'eera. Sheqelii 50 haa baasu. Baasii beenyaa haa kaffalu namni kun jedha. Beenyaa haa kaffalu. Beenyaa kaffalee haa fuudhu. Beenyaa kan jedhu kana egaa har'a dargaggoonni yommuu wal kaadhimmatanii baasiin gidduu isaaniitti ba'u jira. Abbaan kaadhimmate tokko warraaf waan baasu jira. Dhimmuma jireenya gaa'ela isaanii mijeessuudhaaf kan oolu horiin kaffalamu jira jechuudha. Beenyaan isa kana. Kanaaf beenyaa kana baasee maal gochuutu barbaachisaa? Fuudhuutu barbaachisaa. Isaan lama waliin jireenya tokko jiraachuutu barbaachisaa jedha. Yoo kanan goone inni ishee dhiisee dubartii kan biraa wajjin ammas foon tokko ta'utti deema. Isheenis akkuma kana gooti. Kun immoo ejja ammas ejja dabalataa cubbuu babal'isuu ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal jedha? Dhimma kana isaanumti lamaan waliin maalaa ta'anii haa jiraatanii tokko ta'anii haa jiraatanii innumti qullaa'ummaa ishee balleesse suni ishee haa fuudhu wal faana haa jiraatanii jedha. Kanaaf egaa kutaawwan kana keessatti haala kanaan kan wal qabatu hubannaa gahaa sirraa akka argattan abdii guddaan qaba. Waan baay'ee irraa barataniitu jedhee yaada. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Ammas immoo wanta ifa ta'uu qabu kan biraa yoo qabaattani koomentii jalatti yaada keessan gaaffii keessan anaaf barreessuu dandeessu. Ergaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe isuma kana yeroo kan biraa gaaffii kan biraatii walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Chaanaalii keenya subscribe godhaa. Yeroo itti aanu sagantaan keenya inni itti aanu akkasiin dabarre ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Nagaan tura.